Koreen dhaabbii dhimmoota bu'uuraalee misoomaa fi tajaajila mana qopheessaa akkasumas koreen dhaabbii dhimmoota lafaa fi ijaarsa mana maree magaalaa Finfinnee waloon ta'uun bu'uuraalee misoomaa kanneen akka eegumsaa fi ittisa balaa tasaa, ijaarsa mana jireenyaa waliinii, hojii waliin gahinsa ibsaa fi bishaanii hawaasarraa akka gaaffiitti kan deebisuuf hojii sadarkaa magaalaatti hojjetamaa jiru kutaalee magaalaa adda addaatti socho'uun daawwataniiru. Bu'uuraalee misoomaa yaaddoo fi balaa tasaa mudatuuf deebii kennuu fi dandeessan kan daawwatan walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota bu'uuraalee misoomaa fi tajaajila mana qopheessaa mana maree magaalaa Finfinnee Dr. Gizaa'u Aayikaa yaada kennaniin balaawwan tasaa sadarkaa magaalaatti mudachuu danda'aniif deebii atattamaa kennuu fi hojiin hojjetamaa jiru jajjabeessaa ta'uu kaasaniiru. ትልቁ የከተማ አስተዳደር ያደረገ ያለውን በተለይ ክረምቱ ላይ የሚመጣውን አደጋ ለመከላከል እየተሰራ ያለውን ዝግጅት ዋንቲ ጉዳን ቡልቺንስ magaalicha raawwachaa jiru keessumaa waqtii gannaa wajjin wal qabatee balaawwan lolaa uumamuu danda'an ittisuuf qophii duraa taasisaa jira. Hawaasnis qophii duraa akka taasisu hubannoon uumamaa jira. Gama biraatiin daawwannaa keenyarraatiin wanti ilaallee balaawwan namtolchee fi uumamaa yeroo mudatanii dafanii hawaasa dhaqqabuuf humna dandeessisu manneen kuusaa deeggarsaa tattamaati. Bu'uuraaleen misoomaa kun humna ofiin of danda'uu ijaaruu wajjin wal qabatee hojii hojjetamaa jiruuf agarsiistuu guddaadha. Ijaarsa mana jireenyaa waliinii fi ijaarsa daandii wajjin wal qabatee dhimmoonni akka gaaffiitti ka'aa turan deebii argachaa jiraachuu daawwannaa isaaniitiin mirkaneeffachuu kan himan ammoo walitti qabduu koree dhimmoota lafaa fi ijaarsaa mana maree magaalaa Finfinnee Dr. አቶሜ አበባቲም ቋሚ ኮሚቴ ጋር በቅንጅት ከዚህ ቀደም ያየናቸውን ምን ያክል ተፈቱ የሚለውን በተለይ ከመንገድ ጋር በተያያዘ dhiyeessiin bu'uuraalee misoomaa kan akka ibsaa fi daandii irratti gaaffiin turee jira waan ta'eef daawwannaa kana dura koree dhaabbii waliin taanee taasisneen hanqinoota ilaallee turre hagam tokko deebii argateeraa kan jedhuun daawwannaa keenya har'aatiin mirkaneessuuf yaalii taasisneerra. Kutaa magaalaa Kolfeetti naannoo Wattaaddar Safar jedhamuun beekamutti gaaffiin daandii fi ibsaa ture deebii argachuu isaa ilaallee jirra. Naannoo ijaarsa manneen jireenyaa waliinii haaraatti bu'uuraalee misoomaa murteessoo guutuu wajjin wal qabatee qindoominni dhaabbilee qooda fudhattootaa jajjabeessaa ta'us Dr. አቶሜን eeraniiru. ከባለፈው ተምረናል ብለን ወስደናል። እዚህ ሳይት ላይ ቤቶች በራሱ ሊሰራው የሚገባውን ስራ እየሰራ ነው። ሌሎቹም ደግሞ waan kana dura irraa barannee jirraa yaada jedhuun qaba. Naannoo ijaarsa manneen jireenyaa waliinitti bu'uuraaleen misoomaa barbaachisan irratti dhaabbileen qindoominaan yeroo hojjetan daawwanneerra. Fakkeenyaaf manneen ibsaa fi abbaan taayitaa bishaaniif dhangala'aa waloon ta'uutiin qindoominaan hojii jajjabeessaa hojjechaa jiraachuu daawwanneerra. Miseensonni koree dhaabbii dhimmoota bu'uuraalee misoomaa fi tajaajila mana qopheessaa akkasumas koreen dhaabbii dhimmoota lafaa fi ijaarsaa mana maree magaalaa Finfinnee hojiin bu'uuraalee misoomaa gaaffii jiraattotaa deebisuu irratti fuulleeffate qindoomina dhaabbileetiin hojjetamaa jiraachuu daawwannaa isaaniitiin kan mirkaneeffatan ta'uu dubbataniiru. አጠቃላይ በከተማ ውስጥ የሚሰሩ እንዲህ አይነት ፕሮጀክቶች ሁሉ ባለድርሻ አካላት ካልተቀናጁ በስተቀር ውጤታማ መሆን አይችልምና sadarkaa magaalaatti piroojeektiin hojjetamaa jiru. Qaamoleen dhimmichi isaan ilaallatu yoo qindoominaan hojjetan malee galmaan gahuun hin danda'amu. Daawwannaa keenyaan wanti mirkaneessine ijaarsa bu'uuraalee misoomaa irratti qindoominni jiraachuu isaati. የኛ ቋሚ ኮሚቴ ሰፋ ያለ ነው። ከመሬት ጋር በተያያዘ በግንባታ ፍቃድ ጋር የተያያዘ ቤቶች አሉ፣ ብዙ ናቸው። ሁሌም እንከታተላቸዋለን። dhimmoonni koree dhaabbii keenyaa bal'aadha. dhimmi lafaa, heeyyama ijaarsaa fi misoomni manneenis ni jira. Garuu immoo nuti akka qaama uummata bakka bu'e tokkootti yeroo mara ni hordofna. Namni uumamaan hordoffii barbaada waan ta'eef waggootan itti aananii dhufan 5 keessattis dhimmoonni uummataa furmaata barbaadan furmaata akka argataniif hordoffii cimaa ni taasifna.